maal balleessinaan lola ajaa'iba qabdan yaa isin wallahi waan intiin tallee qabdan maaluma rabbii isin godhe ajaa'iba qabdan wallahi way oromoo tana jaanin ishi waakish kasas hilloleen jenne bakka laayif irraa ba'uuf deema guys nagaan tura Figo Manini galari keessa seeni waan galari keessa jiru gattuki hiwamini intala mi intala ما شاء الله يا جماعة الخير ايه كلام دي يعني مش كويسة والله شوية ماشي لو كده في مشكلة كبير لو كده أحسن تمام يا أخواتي تمام أبغى أربعة يركتني يا ربي انت مدي ما انت مد كيف يعني مش فاهمة يا روحي يا حبيبتي يا قلبي شكرا الله يطول عمرك شكرا ديمي بكا يعني ايه ديمي بكا انجليفا هاسهي انجليفا كيا اوكي let's go تبدأ نورين hi guys how are you doing everything good alhamdulillah I'm good እንዴ አንኒ ሱዳደሴተን ኢራን ተደመየት አባቱ እንዴ alhamdulillah very good you know good you know what I'm saying yeah everything yeah man ani rabbi yan qalbiin beegechuun afaan irratti nam tokko bar amma warra Amerika faataay dubbachuu faa sodaatu jira amna ara bafattara maali afaan beekumsa miti bar namni afaan ingiliffaa beeki ka beekumsa qabni jira nama afaan arabiffaa sirriitti haasoo beegaru yallammihi afaan beekumsa miti dubbachuun beekumsa gaafatu waan dandeessan dubbadha baasa ofirraa namni akkas malee barattan yoo akkas hin ta'in barattan nu kooflan jettanii yaadina abbaan fedhe sitti haa kooflu usi caccabsiyee taabbaatuum ماكي يا تمام معلش وليتك إسنا فيريتي عددي من كميتا وليتك إسنا فيرينو بقتو كايرو what بقتو بقتو ماليشو بقتو جتون I don't understand me. Sorry. Change. Jijjiri me. Hasoki nangali. I'm not Bekattu. I am diaspora. You know diaspora? Diaspora follow Katir. Katir follow. Katir Nas. I'm rich, you know rich. I'm not Bekattu, Bekattu man Bekattu nanjakun Bekatan. Fdeema sinigale isinintane walin kadir bayze wena munda aftat jiwani yaduf hani dun jaladda wanteef isa
yoon fedhe hijaaba uffadheen deema jechuun abaayaa wanti jilbaaba ni jira jilbaaba uffadheen deema yoon fedhe xaraati xiqqoo uffadheen deema jechuudha because badii kiyya hunda kan na gaafatu rabbanaa qofa waan ta'eef jechuudha rabbii qofa waan ta'eef akkasi godhaa jechuudha namoonni irra hedduun keessan garuu bakka jechuun ofii keessan bika guddaa keessanii wantoota jettanii jiran by the way nashidaa yoon hojjedhu welcome bagana gaan dhufte gara muslimummaa hin jedhamu barakkana namni tokko laa ilaaha illallah muhammad rasulullah jannaan waan fedhe hojjeteew welcome gara muslimummaa hin jedhamu namni tokko rabbii tokkotti amannaan muhammad sallallahu alaihi wasallam ergama rabbii ta'utti amannaan welcome hin jedhamu qartanii kuni barachuu qabdan jeewaan yaaduuf namoota amma nuti ni beeyna jettanii gizee namni nashidaa gadhiise welcome baga nagaan dhufte gara muslimummaa baga nagaan dhufte soomanaa dhufe maal wala jettan kuni isin amma salaatanii soomantan waan gaarii hojjettan nuti wallisu kana garuu akka nama waan beene tokkotti fuutanii welcome jettan hin jedhamu welcome because isin rabeekee waan yoo son ta'in akka hin jedhamne garuu waan isinii mu barbaadeef namni rabbitti tokkochatti amannaan wanti welcome jedhamuuf hin jiru amanee jira waan ta'eef already namni sun muslima waan ta'eef badii isaa akkatti gaafatu rabbiidha waan ta'eef yoo dandeesse gorsuu danda'u qabda malee akka jechuun waan biraa welcome namni hin barbaachisu jechoota akkanaaf fayyadamtan gizee hedduu jechoonni akkanaa bareedaa miti okay Adeega tokkoof nagalchi asuma jilli taaptaap godhi akka jechuun barbaada kana yoo sirreessan bareedaan fakkaata namni tokko guyyaa tokko nashidaa yoo ka'ee nashidaa yoo je'e yoo dandeessan waan gaggaarii barreessa yoo dadhabdan dhiisa akkasii bar nam tokko akka namni sun ganaa wallee namni sun akka nashidaa san deebisee hojjannee isa gootan bar welcome mare amantuma keessa guddatee dhalatee kan akka waan amantii birarraa dhufee amma qabatee tokko gootanii yoo waa jettan namni suni amma naafoo son ta'e nuti warra miidiyaa kanarra ture waan ta'eef namoota amma ijoollee amma kakkaatee faan jiranii yoo akkas gootan bakka yoo nashidaa hojjedhu akkanaan jaani yoo wallee kiyya hojjedhu jaan namni sun waan gaarii san dhiisee hara kaan kuta jechuudha because wanta commenti wanti barreessaniif haaroo itti ta'a isinii galee akkas namni yoo waan gaarii sattaratee dhufe waaw jabaadhu akkas nama jedhama malee welcome baay'ee takkaaf maan boru wallisuuf naaman jettan jechuudha kuni sirriidhaa miti isin amma akka waan beeytanii gootanii barreessan garuu hin beeytan jechuudha okay hin beeytan akka waan beeytanii of hin godhina namni baratee qofaaf osoo hin ta'in hubateef waa beeka digrii qabatee deemeef osoo hin ta'in digriin sun maal akka ta'e yoo hubate waa beeka isinii galee nam tokko baratee qofaaf waa beeku isinii fakkaata ka barate yoo dhaabbatee waan bareessan hubatee waa beeka isinii galee useetuma daftara qabatee daftara 12 qabatee deemuun kitaaba baadhatee deemuudha miti ka dhaabbatee yoo hubatee qofa waa beeku danda'a 30 qaraatee ni beeyta jechuudha miti waan qaraatee san irraa barattee irraa barsiisuu sirra jiraata malee okay akkasi jee waan yaaduuf thank you so much waan dhageeffattaniif kara wallee kiyyaa deebu Assalamualaikum challenge maalirra jirtan abbo no kadumatu jirra alhamdulillah salaamatallee sinirratti qareera dhageenne rajin horiya dabri kiyokeeti kaisaati me koy sanya dubbatu eshi kana gicho barbaade jet tokkofi tole hubatanii wallaggeeffatanii gaarii ture mucattiimma softelaati maratti baay'ee asabareeda saqubsaa softe hundumti keenya yoo yaani gama kanas waan deeggaruuf hin qabu garuu biyyattiin immoo akka biyya Itoophiyaa taasise keessatti immoo waan kana haasa'uudhaafis immoo dirqama ta'eeti man sinigdibataa jennis gargaa'ee sinigdi galee yeefana godha jechuudha. Kanaafuu
amma kan qabamee hidhamee yookaan kan qabamu kaarus kan qabamee hidhaa jirus kan rukutamaa jirus kan maal taarus miskiinuma biyya jireenyi akkuma mucaan jettummaa itti ulfaannaan kan biyyaa ba'e nan jiraadhaa yookaan maatiin isaa jireenya dhabnaanii baanee kan bakka jiru hundumti keenyaayyuu ilaaluu qabna miskiinas qabnee waan rakkannuuf hin qabnu lafaayis waan qabnuuf hin qabnu hundumti keenya obbolaa tokko taa'aneetiyyuu biyyattiidhaaf illee du'aa eegadhannee gandummaa kana of keessaa balleessinee akka waliin jiraannutu yaadnee gaarii natti fakkaata malee kaanee gandummaa kana garaa keessatti yaadnee ho'iidhaan miskiina qabnee miskiina rabbii qabnee fakkeenyaa ammaa ati yookaan katamaa jirta yookaan katamaan jira ijoollee warra baadiyyaati kan qabsiimaa arbaa miidhamaa jiru erga guddeessa jechuudha ilmaan miskiinaa jechuudha wanta akkasii sun ofii bakka gaarii ta'anii ka'anii ilma namaatiin immoo rakkadhuun waan guddaadha waan hamaadha waan duraan eegamne safuu qabna garuu warri immoo fakkeenyaa isa biyya bulchaarus ta'ee jawaariinis ta'ee eenyuunis ta'ee jechuudha bokkuma gaariitti kan jedhe ta'anii adda ilmaan kan dhumaa yeroo ilmaan hiyyeessaati ilmaan miskiinaati nuyi kan dhumaa yeroo jechuudha anus keessa hin jira atis keessa jirta mootummaa hotees immoo kan inni gitaa jiru hojii inni gitaa jiru hundumti keenya kan argaa jirra garuu fakkeenyaa ammaa dhalataa jimmaa ta'e bakka kootti maqaan koo kun gitaa argaatanii waan kana fakkeenyaaf namichi kun fakkeenyaa safara keenya ta'e naan isa faarsuun isa gajuun narra hin jiru kan ilaalamuu qabu dhugaa rabbii yoo ta'e ilmi Oromoo tokko bakkuma jirutti ilmi namaa ergisaa eegamee jiraachuun dirqama guddaadha. Kana yoo hin taane ta'e immoo bakkuma jirutti keessa keenyaanis ta'e waa hundaan jechuudha du'aa itti kadhannee akka inni gar tokkotti gurguru taasifnaa jechuudha. Amma yoo kaanee jeequmsa uumne asirratti dandummaa qaamne wal arrabsinee intinaa jennee wanti dhufu tokko hin jiru. Akkuma ergasii argaa turre sana fakkeenyaa akka uummata walloo komaandoo minaaminii waan akkasii wal duudhamaa ture sana akka uummata amaaraa sana oromooti godhaa ture sana waan sana warratti raawwannee gaanii ammas bor ilaalaa garaa wal buusnee wal haaleffachuun waan tokko bu'aa waliin qabu beekumsaanii kan amma yeroo deemaa jiru nusitti akkasuma duuka beekumnee nuusarraan hordofnee nama gaarii taane uummata gaarii taane nama caallee argamne maal ta'aadha gaafiin kun kanaafuu dhiifannaa godhaatiin of fuulduraatti dhiifuu abbaan dabaree. Zenu sanyi debat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musliim jenne ani yaada keenya jechuun duratti namni jimmaa as keessa jira waa gaafachuu fedha namni tasgabbiin osoo na rarrabsin hojii haasa'uu danda'u. Kunoo jira anuma jimmaa xiqqoo. Okay bro. Waan asi gaafadhe na deebistaa waan ati na gaafatte na sii deebisa. Walii gallaa? Rakkuma rakkoo. Gaaffii tokkoffaa. Garaagarummaan siyaasaa fi garaagarummaan eenyummaa isaa maali? Tokko. Isin Oromoota warra jimmaa kanaa Oromoota kaawwaniin garaagarummaan keessa maali yookaan Oromoota kaawwaniin maaltu adda isin godha? Dhageessee? Dhagaa jira jedhee. Itti sii daba namoota dursa kana naa deebistu. Rakkoon qabu siin deebisa. Oromoota sakaaniin waa wal caallu tokko hin qabnu. Innis Oromoo kutaa tokko keessatti kan nu argamnudha. Isinummaa si jechuun ana jechuun si sun warra gandummaadha garaa keessaa sama jedhaa dubbataa Oromoo qabudha malee kun waan inni nama caallu hin qabnu tokko hundumti keenya jechuudha. Oromoo tokko keessatti argamnus waan ta'eef Oromoonni keessanii sinnachiisinis kaabaa kibbaa hundi isaatu tokko nuti. Kan garaagarummaa siyaasaa fi garaagarummaa maalii jettee gaafate sana immoo eenyummaa jettee nuti kan nu adeemnu tumsi keenya achiis gama kanaayis gama sanaa isa bulchu kan inni bulchaa jiru biyyattiidha malee Oromoo jimmaa bichaa kan bulchaa jiru yookaan jimmaan ta'eedhaaf immoo wanti inni nama caalu tokko hin jiru wanti nama caalu tokko hin jiru gabaabumatti ilaalchi uummata keenyaaf nu qabnu isiniinis ta'e warra kanaanis ta'e warra kaabaa warra kibbaatis ta'e tokkummaa. No, ani gaafina si gaafadhee garaagarummaa siyaasaatii fi garaagarummaan eenyummaa maali siyaasni maali isin jedhee? Siyaasni gaafa nu argalatta qaama siyaasuma sana mootummaan dalgaaru kan wanti biraa tokko jiraate. Okay, eenyummaa no. Eenyummaan immoo sammee yaarummaa akka Oromoodha fakkeenyaaf maanaaf si fakkeenyaaf eenyummaa kan kee yoo beekte anis eenyummaa kan kennan beekaa hundumtuu ani fakkeenyaaf akkuma beekuttis beekuun qabaadha. Wanti baasee dadhaafadha amma fakkeenyaaf Abiyyiin